فيديوهاتي في بشاتون ورابن تيك توك هي اللي جرتي يعني فيديو سن أكن تاني مكان في خيسك كيه آران دوران آرك على فيديو مسا ورابن كنا نار سي تت دبته جرتي مقرتون فيديو سن فولو سي بدولة لايك سي بدولة ومتكلم وان سي بدون كبدو إيه سين تيار تبرايفيت الرابدي تيك توك هي اللي فيديو جرتو سن دبر دم السلام عليكم. أوكي مامي وعليكم السلام دبر دبر Galatoom ada asitti naafeeroo keessa deebis. Galatoom ada wanni inni jechuu barbaadu. Amma kalees mana kana keessatti akka maletti maqaa kiyya kaasaniiti na yaamanii dhufe. Mijiyyoo tanaan akka dandeenyu tartiiba goone. Talammaffaa ammoo ammallee reefuun tana video dalagaa eega gartee akkuma akkaan taatu akka malee hin taatu maqaa kiyya kaaftanii haamtan jenne edaas fuune achiifinne irra guddaa mijiyyoo tana koomantii jalatti si ajjeesaniin dhaqinii مامي خي يوان نقول بليز يودن ديس تخومنتي ومتاتي في هذا نباتي في كذا وندك من ناجو في عالم مسين كم دكان خلتي فيديوز بدي يقول سنكو برا نادي بال سي مجرا دقي فدا چنا يادن كندا يادن كنا چون يوم كب ديتنگا ياد نو يادني خن تلكي يعني ياد خن كم سومبر بادو ياد خيسين دغرا ياد مديوان بربادي دبدو امو خوميو بلتين تنيا قبدو تا فيديو مقايسي خيسه جروسن نوخاس بس كان ولا ياغل لو تشبو ياد خيتف انغاسو يتيس انغاسو جي فيديو وان سفيدو لين قبدو او بلتي تي سني غلطه سمبرا قبدي ونو كنت في ديكي سنمو نار سجيران انت نيجي سنجتي اكن مو كوتي راغاسي سنجار bara sirra dilaree buutis kaagartee waan inni irratti qamu jiruun dubbachuu jira waan ani hin qabne as khaalit akkana jeen jettee warri as si jala jiruu fi warri reefu jiruun ni jiran miciyyoon tun maammeen na qabsiisuu deemaa Oromoo dhaggeeffadha yoo na waa takka ta'e isaa itti gaafatama waan ani hin dubbatin jechuu maqaa na balleessitee miidiyaa kanarra jechuu sababni ani dubbii tanatti seenees manuma isii kanatti isaanii na yaame dhufe miciyoo tana narraa fuudhiyatte fuune sababni irratti viidiyoo san maqaan isii tuqamuu dandees abbaan miciyyoodha miciyyoo san uute jaanii naa gaafadhaadhaa je sa dubbii miciyyoo hudhuu san akka mijee sababni viidiyoo sana yoo ammaati yoon dhageen murtii kannuu hin dandeessu jechuu waan an dubbadhu tanarra dhaabbattee viidiyoo san laaltee murtii kannuu dandeessa sigalee kanaaf ammoo abbaan miciyyoo akkana jennaan viidiyoo san akkami miciyyoo hudhuun san akkami jennaan lakki ani nuune naafi isii bar walitti aareen naafi isiin naqamnaan miciyyoon iyyitee an alatti kalaa miyyuuti fudhadheetan ala baay'annaan na dhoorkani akkaan alatti hin baane na dhoorkite sababa kana irratti maqaan hogguu takka maammee kiyya sumaa faanitti qoy nuu siin qaba karaa gabaaba deemnaawu Khalid bilbila lama ni qabda harkaa Khalid Oromoo bilbila lama qaba takkuma qaba اوكي qoy bilbila lama ni qabda bilbila anaan lama qaba اوكي waan naa gootu hogguu takka ayye فيديو سن نابن يقول لك بالبلا براتي تيك توك كسان كده سينيتي نابن يو مكان نسيم شو تنا كمل كي جراتي أنو قران كبانين دقي فدا يو وان كاسان تاني خافتا يو أم توم براجرا نبرة كنا نابن أورمون قطنا أقدر تقول لك وانا براجرا تتمنى سوا قرتني دلنا كلام كبابان سنيو اوكي كوي مكان مگر تو أكام كاسني في كم تين كاسني مگر تو رمال تو جامع ونسي تكسي آجا و فيصل لاله وجرا تبن ono video antara daqi fada fidannee ono galata rabbiiti mana fidannee jirra nu bira dhuftee jirtanii waan takka yaadinaadha bashaatu reefu mee maal jette bakka ilmoo sanatti ilmoo akkana waliin jirtii san akkamime laan ilmoon hone anaaf si wali bu'ee mijooni jite wali buutee isin naqabe wali buunee isin si qabe waliin qabdanii wasi wona nagamnani mijooni jite achi namnu nura wasi mijoon gizee gitu mijooni ya forde di majem funa mijoon dem tu niente nakka qabde yo sa fayettu ni jite mi mijoon kamna video na aya kuno aatti shariifota magaalaa asii achitti miti bakkeetti viidiyoon gartee tumadis no video guutuu tumuri brother tumuri Please rakkoon isaa dhaggeeffatanii. Okay, dabbaan lakkii asitti dhimma namni biraa keessan jiru. Rakkoon qabu abbaan fedhe aseen eega viidiyoo murteessee kenne viidiyoo tumuri abadan. Okay.
Okay, nutu kana lafaani abbaan mana siitii fi isinis kaanii nu fidanii maal jettamee giifti ture. Wallahi sama opereetii nu bira geesse galanni rabbi haa ta'u manni mana siitii duraanis mana siitii nama beektii isuma beektu haalummaa siitii onneen sii kutuun isii oofte malee waa bakka seentu dhabdeetii miti wantoonni dhabamneetii miti. Ni jirra gara darbe alhamdulillah uftee kun ammallee mana siitii mana obboleeyyan sii bira jirti waan akkallee yaadina uummata gammatu cuftuun warra isin ta'udanis adoodanis hundinuu galatoomaa yaadinaa bira uftee obboleeyyan keenyaa mana siitii ganaa rakkoo bal'oo siitis mudaachisaa galatoomaa isin jenna. Ayyee galatoomaa isinis. Bas hanganuma mi? Warahmatullahi wabarakatuh jira. hanganuma viidiyoon biraan jirtu baleeyso. Okay, fayyaa ta'e ayye. Okay, abbaa hanga okay akkas taanani magartu teenya qoy tiga baabsinaaw maammee kiyya qoy yaada keenya fitatta magartu teenya sirriin argee fadhu waan takkaan sitti hima waan isiidhaa goote tollee ati oolte hundi tola namummaa fi rabbiif oolte tokko galata nu biraa qabdaa kalammaffaa rabbi biraa qabda ati garaa waa dhalee isinis garaa waa dhalee osuma rakkataa oolee if ajjeessa malee ilmoo dhalee abadan hin ajjeessu yoo qalbiin fayyaa qabaatte okay osuma isin ilmoo siisan ajjeefteewu gostinis sabninis rabbiinis ka gaafatu si osoo hin taane haadhuma ilmoo dhalti ajjeeste san gaafata. Okay? Dhimma haadhaatii fi dhimma ilmoo isaanumaa irraa masuula. Ati immoo nasihaa yaaddee fi irraa qabu mirga qabda galatallee qabda. Ta'isii alaa fuutee galchitee gaaf tokko rakkatta. Tolli ati irra isitti oolte kun gaafa ati rakkattee dachaatee si deebi'a. Osuma nama miitees miidhaan si deebi'a. Osoo tola namaa ooltellee rabbiin tolaan si deebisa. Kana rabbiin harkatte gezaa kan kee. Lammaffaa immoo manni kun guutuun galatoomi siin jaa. Sana akkasin naa qabaddu. Ta ilmoodha amma waa maqaan kee dhugaa rabbii yoo dubbanne tokkoffaa suuraan keetillee waan jiru. Akka nama dhageetti maqaan magartuu jedhu afaan nama takkallee keessaan baane isii ka jedhu bee dhimmichi garuu dhugaadhaan dhimma silaallatu yaa naa gala. Ammoo suuraa keetii maqumti magartuu jedhu hin turre achi keessatti. Osuma tureehuu hamtuun nama walitti aarsu hin jirtu magartuu teenya. An jalqaba viidiyoo hunda geeffanne. Qoy inni dubara dhageefti. An jalqaba viidiyoo hunda geeffanne. Osoo isiin ilmoo sanuuti jedha. Qoy inni tumura qoy. Qoy inni tumura gara si kanna qoy. Tumura si kanna gifti. Dubbaddu. Tumura si kanna qoy. Qoy tumura si dubbisaa qoy. Ati maqabtiin tantee isiitu ilmoo hudheedhaa minaa gada bar nin beekaaran. Ilmoon sunuuta siitii osuma huutee rakkoon qabu siin gachaa jiraan. Because keetii miti ilmoo waan ta'eef. Ta'isiidha galata oolu waan biraa, ta'isiin ilmoo sii huduu waan biraa. Ilmoo san isiin ani ilmootii yaa huduun barbaadu sababaan aaree muciyyoon boocheefiin mucuma sanuu aaratti ba'ee ummaan tiyya gaafa aarte naan na dhoyti na hoddi. Naan loltu sun beekamaadha. Sun amala nama aareeti. Osuma aaruu baattee lafa nagee haatee ilmoo sii tana huduudhaa miti qaltee siin galchu. Yoo dandeessa irraa qabdaa, yoo dandeetti dhiiftaa, seerri si gaafata, rabbiin si gaafata. Si waan si galchuun qabu. Cufadhu achumatti naaf. Amma mucattiin afaan siitiin kam fiidoo kanarra dubbatte kan uummanni kun guuturra qabuu danda'u. Isii wajjin wali buune, aara isii wajjin wali buuneef daa'imni tiyya hiitee saniif hin deebi'ee daa'ima tiyya fi qabe malee hudhee ilmoo ajjeesuu fi miti. Kajaa'u dubbattee jirti. Asirratti hamtuun maqaa kee eesii giremee magartuu tiyya. Dubbadhu ayyee. Finnee asoinee finnee miti finnee bar xumuramtee jirti. An akkana galatoonfattuu fi akkana galataa ta'ullee barbaadu fakkeenyaaf rabbi irratti hin dhiisa sii galee fixattee waan sun dhumattee lola keenya sanan kaasuu hin fadhuu maaliif waan achirra miirri kiyyaa fi miirri isiin miyyoo nagaa walii hojii jirru waan tuqameef jecha wali bu'iinsa keenya san an kaasuu hin fedhu garuu ni jiraa miti wanni isiin naan xuyxe sii gala wanni isiin naan xuyxe asirraa deemte achi dheexeemi wanta namii deerra fixanii namni hedduun intala tikijibduu jee keessaan na dhufu jira jechuu sii galtee feetu huutus feetu dhiiftus akkuma ati jette nan dakalu garuu gara laafummaa kiyyaa jecha waan fedhes tahee miti. Ani nama galataati lubbuu miyyoo sanii oolchuudhaaf silaa jechuu isiin bashaatu dogongora qaba dogongorri isiin qabu silaa haasawa beeyte akka yaani akkasuma pillafiitii gootee fixxii jechuu sii gala. Ani amma viidiyoo sanirratti ani ilmoo inuune isiin na huutee jette laal dhaggeeffadhu isiin na huutee jette malee akkasin jenna ani viidiyoo sun akka kaatuun barbaada yoo viidiyoo san hin kaane anillee viidiyoon qabaa olumaan sharraga hangasuma dhumatti. Kamal. Video Kamal olshattad. Anis video gizee isiin ilmoo qabdee akkasuma ilmoo fi qabdee ilmoo sun deeti kasitimi ilmoo sun ol baasisan. Yaa miti maqaballee si bakka san jiraate dabbal. Maaltu si keessa jiraate ilmoo sun kasitimi haautu haaqaltu mina gabbante. Haaqaltu waan feetee
waan biraa si keessa jira deem baalagee ilmoon tasii yoo qalte maaliif baaqee si galchee deeman wal baasii viidiyoo Dabbal salaam alaikum. haayi baalagee kanaa jedhaati Osmaan galata si galchuu dirqiidha waan biraa kasi danda'a yoo ilmoo si qalte min dakalak maal si galchee haa galtu Dabbal salaam alaikum. wajjee qaltee ndee maana biraa deemtii fi mana kanaa maa baatii fi jaarsaa wajjin maa walitti galanii fi jaarsaa wajjin walitti hammeessaa yoo seessa jiraatti wal baasi amma. Assalamu alaikum dabbal. Waara. Otra keenya mee akkin jeeti dabbal yaada akkin jee reebus dubbina afaanii qabdanii niin bitadha. Mana reebu gizee mana bantee jirtu jechuu wallaahi kunoo dubbii gartee Khaalid asirratti dubbate. Gosati yana dirmadhaa maammee abbaasiin na qabsiisuu deema waan ana warri as jala jiru kun reebu isii jala ni jirani. Na dirmadhaa jettee dubbii tana karaa biraa oofaa turte jechuu. Kaniin ani hin dubbatin kaniin waan takka ani hin dubbatin jechuu dhageeffadhu namni as jala jiru kun nu taajjaba. Dhageeffadhu gartee waan ani hin dubbatin jechuu dubbii tana karaa biraa naanneessuudhaaf si galtee waan miciyyoon tun hin godhin hin qabdu amma reefu maal jette viidiyoo sii qullaan na bira jira oliin baasaa jette kun yoon an kijibe Khaalitis mana san keessa jira namni biraatis ni jira jechuu dhimmii keessan ana ol beetiin maaliin dubbadhee bu'e isii fi siitu walit dhufe siitu rakkoo walirraa qaba isin lameen akka feete wal godhaadha gosa asas keessan galchinaa nama biraatis keessan galchinaadha yoo gartee rakkoo walirraa qabaattan isiis haasawaa viidiyoo na waraabe sababa gartee namni irra guddaan michiyyoo achin dhaqin namni kun akkana si godha namni kun akkas si godha si ajjeesa jaan irrattiin nagayaan nu bira geesse nuutu itti gaafatama tana booda isin hundi galatoomaa yaada je'uun viidiyoo waraabee beeksise. Maammee kiyya kanaa goonu goota kanaa kan muciyyoon edda bo'aa turte sun haati ilmoo sun rakkoo san keessaa baate moo hin baane? Baate alhamdulillahi. And point fayyaa ta'e toona dhabbatu. Baatee mi okay. Koy goota koy bayana goota. Ilmoon silaa bashaatuun ni huutee jedhan sun ilmoo fi dhaltee mi? Akkas tasiitee. Ilmoon san duutee? Ilmoon ni jirti boo nagee fayya qabdi. Koy. Okay, osoo ilmoon san duute gosti ilmoo sanii bashaatuu gaafatti moo magartuu gaafatti? Bashaatu gaafatti. Excellent. Magartuutti himaa jirra, kadhachaa jirra, tola isiif gootee galatoomi, rabbirraa gazaa argatta. Amma asirraa. Ilmoon isin dunuute tasiiti. Rakkoon qabu dhiisi kenneeni. Dhaggeeffadha dhugaa agartanii jirtan. Magartuu ta'e kanaa irra jirtu dhugaan sin jira. Dhugaa agartanii jirtanii rakkoo magartuun qabdus agartanii. Magartuu dubbii kanaa. Rakkoo magartuun qabdu agartanii yoo ajandaa barbaada sababa kanaan ittiin yeroo ajandaa kana kaafte qofa namni hedduun jala dhaqee ilaala waan ta'eef waan kana yoo ta'uu baatte mee ayyee Abbalee Saqiyyaa. magartuu hin jeen amma reefu. Habiibii na dhagee kutak. Dhagee. Maammee mee guutuu kan dabbal. Koy bashaatu koy. Hin gabaabsanii dhaggeeffadhaa. Agandaa wanni jaamu hin jiru. Wanni guddaan muciyyoon rakkoo keessa jirtu sun daa'ima siitii wajjin bootaa argachuudha. Wanni Oromoon edee ba'aa turtes kanuma. Haati rakkoo keessa jirtu ilmoo sii wajjin bootaa argatte moo arganne argatte. Okay. Ilmoon san feetu ajjeesuu dhiisi. Gosti ilmichaa si gaafata, rabbiin si gaafata, uummanni bal'aalleen si gaafata, ta qabriitti dhabdu tatti gubattu si. Anis bayaanis Kaalidis maammeenis tiniiris yoo si maddi giraan irraa si kadhachuu dadhabnaan ilma feetu ni jeefta feetu ni dhiifta garaa waa dhalleeteeti dhiisuudha. Magartuu wanni kana si aarsee tan akka qabdiitti si qabachiisee kanaaf si boochisu si lolchisu hin jiru. Nama kumaa fi dhibbata kanatti viidiyoo maammee galee jirtu gala seene ilaalle maqaan magartuu jedhu hin jiru. Suuraan magartuu hin jiru. Magartuuti yaa rabbii jiiti yaa inumaa si hin gootu atuu rakkattuudha haadha ilmooti. Yoo dhugumatti obboleettii ta'e tana jaalattee na siyaasi yaaddee tola san hundatti oolte. Tolaati itti oolte sanirraa rabbiin tola biraatti uchi baase. Maa igala qotuu barbaadda. Ilmoo utee girtii naaturraa dhorkee maal si fayyadam abbaan manaa akkasitti haaruufi. Moo ammaas akkasiin deebitee rakkattuufi moo akka mana ari'aniif maal si fayyada girtii xiyyaasirraa. Waan jalqaba dalate kheyrii san harkaan balleessin. Viidiyoo maammee galee jirtu haasiin jaan garuu dhugaa tokko walitti himna viidiyoo maammee galee jirtu waan sinsi qaanaysu waan sinsi ture isaa takkuma hin qabdu. Jaartiin teenya nu bira geessee girtiidha. Haadha ilmoo fudhanneedha. Ilmoon teenya hin hudhamneedha. Ilmoon teenya hin miidhamneedha. Nu bira gahaniidha. San keessatti immoo warri mucayyoo tana gargaartan galatoomaadha wanni jaame. Si wanni si miidhaa maaltu jira ceqeessa. Kuni kanuma qabaa annama kanaas hin seene yoo ammoo qabxiin biraa jiraate taan hin beekne qabxii biraa sanatti himi. Dhugumatti jaalalaa fi naatoodhaaf yoo tola walitti ooltan tola ati itti oolte sanirra guddaa tola biraa argattee jirti gammadii fi ati simbootee guddifatu isinis isaa guddifatu. Dabbal magartuu ol naa deebisi.
gartee waan Yaa magartii ol sidee bisa yaa'ii ta'uu deemaa ta'e yaa'ii beera sana danda'u. Miciyyoon tun yoo gartee dubbii tana asirratti hin finne waan biraati amma waan an reefuun jehin. An sannan galtuu feetan akka feetan wal godhaa laal mammee kiyya wanni mana banee fi Khaalidii na dhufee Khaalid wanni na dhufee maali ni beektaa? Muciyyoo eda boykusan argeen ture. Muciyyoon sun boo'u jirti naan jee saniifin yoo hin dandeenyiin gargaaraan jee an namni mana baneef namni an gargaaruu barbaadu faayidaa dubbachuu an dhufee. Dhimma fiidiyootii fi miti dhimma muciyyoo daa'ima qabattee eda rakkachaa bultee saniifin dhufe. Eega dhimmi sun naa xumurame alhamdulillahi rabbil alamin nageen naa bula. Wanta kan barbaadu an gargari. Xumuradhe. Tanumati magartuudhaan waan jettu yoo qabaatte olii sidee bisaa jiin ammoo yaa hin barbaadu. Asumarratti dhaggeeffadhu asumarratti miciyyoon tun mee bayaan dhiifama. Okay, dhagaye خلاص rakkoo miti. dhagaye rakkoo miti خلاص dabbal na arrabsuu dura waan ani jeen خلاص rakkoo miti dhiifama. Videoon sumaan gootu ani rakkoo miti jechuudha. Gala rakkoo sumatu hin dhiyaattu maqaan keessan jiru suuraan keerran jiru. خلاص ammoo video dhagaye. Injiru dubbadde. خلاص dhiifama okay dhiifama wanni girri magartuu diya waasi gaafadhu magartuu waasi gaafadhu magartuu waasi gaafadhu magartuu waasi gaafadhu koy waasi gaafadha magartuu koy waasi gaafadha hin jarjarin dubbiin guddatin ati dhalaadha tokko lammaffaa haadhatiyya atis isiinis maammeenis eenyu waan an gafalu as gubbaa kateenyuu fi dogoggora dhugaa walitti himu likkii wal galchuu haqa walii galchuu qofaaf as teenyu kanaaf ammoo beenyaa hin qabdu akka dhugaatti waan isitti tola oolte qoy dhageeffadhu qoy tola isitti oolte galatti sii galcheen jira galatoomi haqa qabdi. Laal dabbal mee wanni takka ilmoo isiin ufte immoo ilmoon tasiiti ati keessaa bahi eegesiin bakka argatte kanuma. Dabbal. Okay been maal jette? Laali magartuu teenya galatoomi namni hundi si galatoonfachaa jira ati duraaniis tola galata rabbi biratti nadagay magartuu nimbo خلاص deemeetiin jira khalaasanii dhiifama yaani nadhagamtee dubbatuufis dhiifama nama badii badiin qabdu ammallee bare bagartuu ani sitti mutti jira laal magartuu tii ammallee badiin qabdu خلاص فيديو يوسي ارسل سرا قامنا بولي koy bashaatu koy bashaatu koy koy magartuu hin bu'ini ta'i la magartuu hin bu'ini ta'i maammee oguta ka qottas ba'i maammee muti firraa kaasi ati dhiiraami muciyyoon tun eega tolatti ooltee fiidoo sun naan taane sin jette mee atummaan dhiira ta'i gabbuyi fiidoo san piraayiveetii godhi qottu. Dabbal. Ammaan tan piraayiveetii godhi qottu. Dabbal. Rakkoota kan qabu atummaan dhiira ta'i dhiisi anaa si jeenaa fudhadhu. Aboota waa moobaayila lamaan harka qaba tiktok lamarratti hin fayyadamu jira anammaan godha dhaabbadhu waan takkaa jira. Edaan dhagaye. Fiidoo san naa godhi qoase waan fete maammee anaa sin jeenaa naasirra kaa'e fudhadhu. Okay abshir alaaraas waan isinirra keessan mataa kiyya gubba tanaa fee ta'uu ni godhaani qabadhu eda video qullaa mataa qullaa irraa waraabdisan itti dhaqeetiin magartuu tanaan videoon san takka maleeti kaasiin jee WhatsApp walitti dhufne yoo videoon san ta'uu fi diddee muciyyoon tun ajendaa barbaada baate na dhuftee ani si didee video san kaasi naan taane maqaa kiyyaa tuqame maamme achi keessatti video tana kaasittee akka dhuunfaatti osoo natti himtee'u ajendaa kana barbaada osoo asirratti ol boobaatte an zamaanii fayyaa ta'e. Okay abbaqi thank you. Kanuma sira barbaade waan naa gootu ila ammallee ati badiin qabdu dhugaa sitti himaan fiidichilleen fiidicha badii qabuu fi hammeenyi maqaa ishee keessa jiruu miti wanni hin kaasi siin jee fi hiitu dhiiraa atummaan irra jabaa ta'ii isilleen nama yoo xiqqaate galata qabu nama guyyaa takka qilleensa keessaa manatti ol galche waan taateefi galatuma isiin ammaan dura goote sanii fi dhiirummaa qabduuf jecha fiidiyoo barbaadde dabaaraan qabdu dalaguu dandeessaa san irraa kaasinaas irraa kaasee. Piraayiveet godheetiin jira. Fayyaa ta'e waan barbaadde haasa'e. Okay waan jiru talamaffaati ajandaa dhimma asirra jirtu kun muciyyoon tun ajandaa dhimma kanaa qabattee arraboota akka asirratti ol hin deebine asumatti itti himaadhaa bu'a an ta viidiyoo tanaatii miti wanni biraatillee yoo jiraatte anniin godha ammoo dhimma muciyyoo tanaa qabattee miidiyaa kanarratti arraan booda akka ol hin deebine itti hima kun as jirti fayyaa ta'e. Aboo kuta ka dubbadhu amma gaaba amin dhiifama naa godha. Laali dabbaan mucoon tuni akka malee waan gaarii taatee beektaa bakka uummanni kun hin tollee fi mucoon tun toltee beektaa na dhagaye ammas waan xiqqoon jeen waan guddaa toltee mucoon tun waan guddaa taatee beektaa hamma taa toltu amma uummanni kun eegaa adda deemuunis hafee jiraates
ولتي مثلا مين خايف الدنيا ولت أرسلنا دباس مالي أكا أما قلتك أبدا خلا قلت ما نموني بيخبر واقول بيتي ربي أركتها بيتي كوتا يرتمتوني لكن سالم منه أورومو المسلماتي ولي في الدنيا ساخنا مدا ساخنا جرقتي أرسلنا دباسو قبل مالي نمي شفتونو جما خاني فلوتي مقرتو هاتي يباجرنا فكاتا بيت عارف ما نقولي قواتني بيتي تريتي قلال سيقل تلال بليز لمي نو أكسنا فكاتي أنا أكسنا فكاتي بيت دبان أمتنا مين خولي في الدنيا مالي في ولت أرسل أبواني برا فانا أروح نراكب بدو ديما ولت أرماني قرتي نجيان ميجونس خطي يتي نجرامتي يسيس نجيان أنا سر رافع ترى كونكم أوكي أكسنا أقولي بس أمتنا دي فما نقولي أوكي هاي أوكي أنا سر رافع ترى تيسا ولي في دورا ولي برجراني بكمان ترى ولي في نونجرتو أما وجين جراني تو خلما فارا خيسا ولي ترى سودا ولما ولولي أرارماني جران إيجار أرامني بودا إيجا مجتين سين تطلعوا التطون سي براديم تي بوتاسي سندايت إيه تاتي سنرا فيديو ورابت جرب أرارا ولتينغا بوجفتي ولا لول لبا هم تولينغا بني بر روغا أدرا ولتي أراني أرارا من أمو براديم تي إيجا بوتاسي سندايت إيه سيرسا أوكي دي سيب سلا ترى درا غافو جمنا غلا تران غافو بكتا كاجرا ولي مفدني جيران أما سيغلي إيجاس بودا يا إن دفتي ورس لا علمو تنا انت لا في علمو ولين فدته غلفت اوكي ايغا مانا سنداي تيبود تاتي غافا مچيو تنا وجنجرن تاتي سنتون اكاي بساتي فيديو ورابت اما مغرتو وني ارسي لولا براتي بت ايغا نبرادي امتي بك سنداي تي فيديو مكان في خيسي غرودل غني قف فيديو سنس بني امتا كان غوتو رغر سي نغر فيديو سنكست سورا مغرتو تنغانجرو مكان مغرتو تنغل ننجرو علمو هوته مو هنوني خيو قفرا مچيو ناسويته خانوماتو نانتاني خانومان نارسيت مغرتون إني وابدين كابو إجازي أرسي أتوما نما كديرا كنا راقاسي جنن غربان لين فيديو خاسي أمس هاي أما مالتا في رقين dabbal dhage dhiifama rakkoo miti viidiyoo fedhan hadeemanii oolanii magartuun na tumnaaniin milyoon iyyitee san gartee bakka masan jalan jira malee ani viidiyoo guutuu akka aaran qabu jechuu sii gartee amma tanallee eenyutti mufadhani beekta bashaatutti mufadhe sii gala maaliif ammallee dhiifama olii godha bashaatuun tun asii deemtee na tumtee viidiyoo huute naan jetti malee ani miciyyoo ta'e tana gadhiisi aara kanaanuu yoo ilmoo tanaaf jala miitee rakkoodha si galee irraa oolchee akka namaatitti jechuu haa taatu waan feetellee haa taatu ani gammachuu isiitiin barbaada si galaa tamaam hamtuus na godhin ammoo wanni nan itti aare jecha isiin achi dhayixee jette san gartee hanga xiqqaasan jechuudha si galee hanga xiqqaasan tuna aarse malee waan bira viidiyoo waraabanii viidiyoo waan fedhan janii osoo waraabanillee itti naaru jechuu kiyya naam. Fayyaa ta'e ulfaadhu okkee amma ta'a bulmaa dhiifama olii godhaati eenyudha bashaatu dhiifama godhii fi dhiifama gaafadhuuni. Dhiifama mee kaasee jira wanti isaa. Hammeenyi wanni godhamee sin jirtu hammeenyi dhufee sin jirtu obboleetii teenyaa lafattis wal beeynaa qoyyoo si quubsaa ta'uu baates lafa dhiifama waliin jennaa. Media raga buusa obboleeyyan kiyya dubbitana khalaas galatooma wanti keessan hammeenyi dhufee hin jiru nama walirraa ajjeefne walitti hin buune. Kunis laaw afaan nama xiqqoo dogongoree khalaas dogongor kanis ni kaafne jenne kabajaa teessanii fi wanni situun illee ni jirtu as keessatti galatooma khalaas geen raga buusa. Maammee dhaggeeffadhu amma maammee boos obsiti ani amtuun qabuuf tamaammeetiin deebisaaf dhaggeeffadhuuf ani amtuun qabuuf magartu miciyyoomni huuteen jirtu ati maaf faraddaa namni naan jee santuutu dhaggeeffadhu. Santuun aarsee lakki ani faranne ani miira gizee san keessa jirru anumaa fi yookaan rabbiitu beekaa ni beekti bashaatu waan ta'e hundaa waan ta'eef gammachuu isiitiin barbaadaa furmaanni eefa dhufeef illee gammachuudha akkami kana naan jetti wanni tu waan miidiyaa irra dhufee kalaas miidiyuma sana irratti haadhumtu jechuun miciyyoon tun akkami kana nagooti bashaatu keessaan itti barreesseetiin ture kun amma shamakaani qabdi mi'a haalaaltu jechuu sii gala. Saniifin asirra naan deebifne jechuun saniifin dhufee rakkoomi maammee dhagaye an hamtuun miciyyoo qabu hin qabu maammee boos obboleessa kiyya qaali. Iftaan illee sin kabaja iftaan taan illee sin kabaja naasawa namaa kareefu je'eefillee dhuga miira keessa galee aaree akkamitti waan akkasii jechuun si jeeseen naasawa reefu gurbaadde
Aaree je'ee Fayyaatee, fayyaatee, boodallee adeemsa. dhagahi miidiyaan akkaan itti fayyadamus beeka si gala saniifuu amma booda waa'een karaa bashaatu yoo ka dhuftu taate karaa kiyyaan ani hin dhuftu jechuu kiyya. Jabeeffadhaa galatooma ammoo miciyyoon baalagee mirroon akkasii waan akkasii san asuma keessaa utaalaa nagee tura. Laki koi deemin obbeetiin qaali dabbaan dhiifama guutaa akka wayin jaa dhiifama naa godhi silaalaan bashaatu siisan silaa ishiidhaan dhiifama itti bareedaa dhabee taa waliin jaaniitu masiin qoqaan dhageesse akkasitti haa gammadumee magartuun tuni. Bara waliin jala kanam gabbate mai deemamni ni hafe gara waliin jala kana. Jette dabbaa lakkini goono. Bashaatu miti. Siin bashaatu miti jedha. Nama biraa jee bashaatu naa dubbattu jechuudha nama biraa dhiifama wajji jaanii adda adeeman kilisa bara. Nama biraa jeedha. Na biraa jee bara. Bashaatu dhiifama jiiniti islamaan dhiifama walii godha waliin bisaati nagatti deema. Ayyeegaa magartuu Bashaatu ni jirta? Nin jira. Dhiifama ammeenyi takka siin qabu hedduun si kabajaa hedduun si jaaladha. Anaa olii rabbi si haa jaalatu dhiifama bakka wanti sana caalee hin jirtu. Galatoomii waan. Khaalas. Fiidoolleen piraayiveetii taate dhiifamni dhube magartuu teenya wayii wanni sitti fikirti waan dubbattoo qabatte. Ani wanni takka wanni natti hafes hin jirtu arras borus rakkoon isii rakkootii yaa baga gammadde obboleetti ta'e dhiifama sii guutuu. Okay, fayyaa taa'ee yesuus. Asumaan barbaada. Galatooma. Ani ammoo isin lachuu isin tokkollee isin hin beeku. Foolollee ammaan isin deebisee malee walitti hin qabnu. Isin gara walitti hin qabnu isin hin beeku. Nam takka ittiin keessatti keessatti naawwatanii hin beeytanii. Mucayyoo daa'ima qabattee halkan idaa guutuu bu'aa bultee jechaan kaalidii wal dubbifnee mana banee. Inuu magartuu dhaa'uun seene haadha ilmoo saniituu magartuu fi bashaatu addan beeku rabbiin har'a gaadha. Reeffa hoggaa isaan lamaa wal maddi fiidoo banatan haati ilmoo ta'eedaa sun eenyu jeetiin gaafadde. Wal fakkaatan garee waan isin xiqqoo malee. Siigalee kanaafi namni keenya ammoo komentii keessan argaan ture. Reeffa hoggaa nama magartuu lolu duruuni qoqqoodii teessan san fudhatanii hanga qoqqoodiitti bittin awwaan akkasiin akka deebisee dhabe. Hin beekus hin dhagahus isammoo hin fudhadhuusi. Diiran lachuu obboleeyyan kiyyaa. Haqaafin as ta'a malee dhugaafin as ta'a malee naa hafalameetii miti. As keessa beenyaan qabu hafaltaa hin qabu sa'aatii yagubeen as ta'a. Tan akkasitti hubadhaa nagee annaa bulaa galatooma. Maammee maal jedhu? Ana biratti waa hafanii dubbiin dhumatte tagartee waan badduu takka miciyyoon magartuun tun asirratti dubbatte waan gartee responsibilitii nama fudhatu. Maammee kiyya yoo waa haadhaa taate pilis natti kaasuu biyyi dhumatti dubbisuun gudun fi beekuti. Lakki dabbaan dhaabbadhu waan san dubbii quban qabdu. Waan jettee dhiifama jetteen kaa dabbaan takka nuti. Amma dhiifamaan dhumtee maammee dubbiin. Dhaabbadhaa waan takkaan biraa dubbadhee ba'uu deema. Ni dandeenya. Maammee kiyya naasi qabaadis. Yoo quba Takka dabbaan naa kan. dhaggeeffadhaa. Maammee kiyya. Mee dabbaan. Maammee kiyya. Maammee kiyya kanaa goonu ammalaa. Miyyoo waa hunda dhiifama fixxee mammee. Maammee koo naasi qabee. Ijoollee dhumattee narraa baasaa wayin dubbadha. Kanummaan biraatu eegaa araarri bu'e waan waqanaatu. Kalaas kee dhiisinirraa. Dubbachuu deemaa boota gama kiyyaatiin dubbachuu deemaa antanamaan anna